akkamati akka jaallatamte garuu beektaa? Baay'ee jaallatamtee jirta. Eenyuun jennaan uumaa keetiin. Waaqayyo baay'ee si jaallata. Waaqayyo baay'ee waan si jaallatuuf, waan nu jaallatuuf tokkicha ilma isaa biyya lafaatti dabarsee kennee jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti maal jedha? Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma dabarsee kennuufitti biyya lafaa jaallatedha. Kun immoo isatti kana malu jireenya bara baraa qabaatu malee habaduun miti jedha. Kana jechuun Waaqayyo jaalala inni si jaallatu jaalala tokkicha ilma isaa sii kennee si jaallachuuti. Kanaafuu jaallatamteetta. Jaallatameera. Anaafati namoota carra qabeeyyiidha. Namatti tola. Maaliif jennaan Waaqayyoon jaallatamuun. Biyya lafaa kanarra namni nama guddaadhaan, nama qabeenya qabuun, nama taayitaa qabuun, nama beekamtii qabuun jaallatamuu hin barbaade hin hawwa. More Waaqayyoon jaallatamuun immoo how it is great. How it is great love. Jaalala akkamiiti? Chaansii akkamiiti? Carraa akkamiiti? Kanaaf anaafati carroomneera. Garuu waan tokko jedha Macaafa Qulqulluun. Namoonni hundinuu maal godhaniirudha? Yakkaniiru. Ulfinni Waaqayyoo isaanitti hir'ateera jedha. Kana jechuun anaaf atis akka Waaqayyoon jaallatutti Waaqayyoon deebinee jaallachuu hin dandeenye. Hin dandeenye. Anis atis. Kanaafiyyuu nuyi maalodha? Cubbamootadha. Cubbamoota ta'uu keenya immoo eenyutu nutti hima? Macaafa Qulqulluudha. No one ulfina Waaqayyoo kan irraa calaqqisu yookaas fedha Waaqayyoo kan guute kan jaalala Waaqayyoo kana deebisee akka jaallatametti Waaqayyoon jaallate hin jiru. Kanaaf ulfinni Waaqayyootti hir'ateera jedha. So anaafatis maalodha ree? Cubbamootadha. Garuu falli tokko jira. Innis maa inni? Namni cubbamaan kun Waaqayyo isa jaallataa kanatti araaramuu waan hin dandeenyeef tokkicha ilma isaa qaraanii warratti kennee fannifamee nu jaallata jechuudha.